Kanaafuyyuu dhiirri jimmaatis dhiirri Oromoo kutaa godhata akka shamarran Arsii irraa jaalala barachuu jaalala dhandhamuu qabaa jetta. Taap godha laalaa maal jettu? Taap godha. Ishee. Laalaa. Amaan goota maal? Meeshaa tamaan jirtani. Akkuma wiiniin irratti rakkaattisin. Saa jettee amma jala kana teette. Taap godh biyyee nyaadhu. Saa. Maqaa akkanatti maqaa gootaati jechuudha. Walla jettee wayite saa jette taap biyyoon gootu jala kana teette. Isinii jecha albana amaltattam jedhee bosona seenee qabsaayaa jiraan. Isin maaliif taap hin goon? Yalla nattim. Yalla nattim jedh qixaatii sadaffaa. Qixaatii sadaffaa. Si qalleetti jedhu. Qixaatii sadaffaadha. Ji'a tokkoof suuraa kiyya profaayilii kaattee deemta. Warqii tooyettee irra barreessite. Ji'a tokko miti. Torbee tokko Abiibi Abishaan bulii 15 guutuuf si kaadhee baana. Bulii 15 si kaadhee miti indee maa kiyya qixaatii miti. Sheeriin gootan jookalitti sheer godha. Deemsumayyaa waan gasii gubbatti argatte na. Deemaa giifsara taatee. Wallaahi intinaatti sheer godhe. Wanni miskiina tunni dalagdii kan maniidhaanii miti dalagdee. Waan miskiinaati ni dalagdii maniidhaanii ni sii hojjette. Maaliif taap hin gooneesi godhu bira jirtan? Yalla dafi. Ati bultii meeqa kana taartamma? 15. Okay. Dibdama 40 sin kaadhoo maa bonnaanis. Footoo kan kenna argisuma profaayilii irraa qabdu na arge. Mee qabaadhaami? Jira kadhee bakka maal ta'udha? Taap hin gootanuu jemaa. Kun 3,000 bar 3,000 baay'ee miti bar. Warqii xiyya jettee irra barreessitee na kaattaa ishee. Daabaa nan siyyuu ni godhama rakkoo qaba. Warqeen bucuudha. Sitti xiqqaata warqeen. Yalla jabaadhaa jajamaa. Taap godhaa. Innanti akkanummoo yanne yoo achii qurxummii takka kennan nu mooyanii. Please taap godhaa. Yaa sumeetii wallaahi. Fira takkan qabu baraafu. Wallahi edayyuu si haasaa bulee maal jechuudha. Haadha faatee jedhi bakka jabaadha. An formaanii sin godhadhaa akkanaa bari na argi. Maal jetta? Akkanaa bariitti na argin sin jedhe. Maal akkanaa bara? Footoo irratti akkanaa bari na argi. Abibi suuraa na akka bara anganaa bara wayitu jiru na kaata kun ammallee qixaatii takka sirraa qaba. Kana rakkoon qabu bar sani sii qaxxaama bar kaduraa sii qaxxaame bar. Kaduraa gizee irra baate laaf godii naa guuttaa jedhe. Kaan ammoo tokko maal qaxxaamte? Isammaa immoo kunoo isammaa immoo profaayilii si kaadhadhe. Isa akkanaa ofa malee. Isammaa profaayilii bulii 20 na kaata. Kana ammoo yaasu koo. Kana ammoo qixaatii tokkoffaa haadha faatee jetta. Warqii tiyyaa bulbula tiyya. Shamarran biraa gizee laalu. Lafa kan irratti minxaafii na fakkaatti. Ati anaaf lubbuu tiyya jiruu tiyya waan ta'eef anifati onni irraa wal jaalanna haadha ilmoo tiyyaati. Suura profaayilii kan irraa kaasii ka biraa suura makan kee irra kaayadhu. Naan jettee dhiifama naa goota profaayilii na kaadhu jette. Kemarin ni famasi gua jasti iya bulti iya kita ada ilmu kia kata te profaili kemarin sih sere. Kafe tera kado te Frida mina kene te Frida mi. Bajar pun harganya shindi. Usme ko kabar badir kado te Frida mina kene te. Itaati lammata maqaa kan kee kana waan ufi jette jijjirta. Torbee akkasii fudhata waan ta'eef. Waan ufiiti jette jijjirta. Maaloo jettan. Écoute. La idee masi. Qixaatii sadaffaatti. Qixaatii sadaffaadha. Ashaangulliitii baasii na ture. Maal jechuudha?
Ani ko